yoo jarri lama ajjeefte maa ittiin kennin yoo jarri tokko gurra murte tokko gurta murte maa ittiin kennin yaa bada diqaala maqaa Jawaar yaamaa gangalataa dhiifama gaafannamu maqaa miskiina dhumee kana yaamaa dhiifama gaafanna kamire lammata ittiin deebinuu jettanii deebi'an jecha haga jarri walloo yadiisanii maqaa biraa baafatanii Oromoo keessaa baanitti wallahi hin dhiifnu lola kan abbaan fedhe waan fedhe jedhaacha abbaan waan barbaade gabbaa'ee iyyuu danda'a magfiroona qabatanii iyyuu dandeessanii nama addabaabayii irra dhaabadhee gaafa inni kitaaba isaa eebbifatu nuuran bargitti kitaaba isaa nama jalqaba bitateedha bineensa kanatti bineensa dhiiga ilmaan Oromoo malee hin jiraanne kan amma na ajjeesuuf dhufe namichi zaalimee ijaarannee bar manatti galuu qabnu bar jawwe barantaa namaa galla bara dhatu Itoophiyaa galle jawwe kophee namaa qarannaa bar jawwe yaada kana hunda kan taaneef sababa keetiif sababata Oromummaaf quuqamtuuf sababata Oromummaaf diqaalaa gadi yaa diqaalaa yaa hafarto balaa keetiin ilmi arsii hudduu gudeedame diqaalticha sababa keetiin ilma arsii mukaan hudduu fakkeenyaaf waan kana arrabaan haa ta'uu ganda namaa seennee lolli akka dhufee nu dhufe waggaa afur dura araaramnee keessaa baane dheengadda ammoo guyyaa dheengaddaa kana gizee mucaan nu bichaa miti baay'izawwee nama hunda miira keessa galche Oromiyaa kutaa 11 hunda miira keessa galche wanni sun hin beekte miti mucaan sun qalamuun yeroo mucaa qalamu sana agarree aboonni kun tahaan jiru yookaan dhaabatuu qabaa yookaan namuu gabbayee qalee walirraa wal dhoorguu qabaa jedhee dubbadhe an akka kiyyatti sitti mujjira beeki waanuma mucaa saniitti gartee rifannoonni sun nama mara dubbisa si keessa ka'aa dubbadhe baqa badii ta'ee wanni sun gabbayamee haasayamee likkii Oromiyaatittis likkii agartee Jawaarittis likkii Abiyyi Ahmaditti likkii biyyoota kamiitittu haasayame si galee wanni sun badii akka ta'e namuu hin hubata yoo si gala miti soo kanaaf garuu hoo wanni tokko wanni jiru maalidha yoo jette anama fakkeenyaaf afaanii waa arrabse malee akka kiyyatti akka afarsaatti ilmoon nama lukkuu qabeen tumne nama fakkeenya afaan kiyya garuu nama waa tume san caale si galee nama waa tume san caale mul'ate uummata Oromoo kana biratti akkuma amantiitittu jechuudha ilmi namaa wanni inni ittiin azaaba seenu arraba isaati. laa ilaa sheekoleen nama arrabsittuun guutuun azaaba seentecha aga fete karaa oolte subhaan dubartii araba dhumte ijoolleen adda gin jechuu hayyee afarso amma jechuu akkana ajaa'ibe namni hunduu calqaba waan isa malee namni cidhaan lama qabu dhiirri waan jiru ittiin fakkaatu ture beekta hayyee gin namicha akkamitti ilaalqabe ani maal ajaa'ibe beekta amma ilama waa lama ajaa'ibeen tokkoffaa inni waan san gabbayee dubbachuun tokkoffaa miskiina nagaan deemee bubbatee dalagatee galuuf faayidaa ta'e lammaffaa ammoo isa lammaffaa miidhaa godhe yoo akkamitti miidhaa godhe akka jedhu kana yoo ammoo ambaasiidhaan warri si beeku fakkeenya amma nama si beeku amma fakkeenyaaf si beeka asirra si beeka garuu lafarra na beeku yoo dandeesse biyya kana keessatti yoo bakkaan jiraadhu akkaataan itti jiraadhu beeyte yoo nama yakkamtoota jedhamu kana guuraniin alatti yoo akkasi guuraniin alatti yoo ammoo fuudhanii uummata biyya kanaatti kennan lammaffaa daran amma waan sirriitti of eeguuf kan miidhamu eenyu malee ilmuma miskiinaa kagalee tumame santu afaan qabamee akka baararraa bu'een biyya deebi'a tokko jedhi miidhaa jedhi yoo warra biyya kanaatti kennan Suudiin beeyta qaraara kennaan ayyi majuul kalli walli Itoophiyaa siin jettiin beeyta miti ayyi majuul kalli walli miskiinni baadiyaa dalagatu miskiinni re'ee jala dalagatu ka waan kana quban qabne kan ammallee osoo quban qabne tumame sanumatu irra deebi'ee badoo kana keessa makiinaan naannoytee guurti nuti yoo qabamnellee akkamitti qabamna waan sirrii ufamma daran waan sirriitu fe'inuufi namoota nu keessa nu beekanii namoota naannoo nu beekanii namoota nutti dhiyaatanii qabamuu dandeenya nuti si galee nam isin bee fala saniin qaban malee namni amma akkamitti akka qabamu beektaa usme afarsoo kiyya wanta akkasitti makama dhugaa bara nama kasiin jiraa jiru sitti mujjira qabamu ati amma siim kaardii fayyadamteeti ni shabakaa fayyadamaa jirtaami laala amma siim kaardii nan fayyadamaa jiru ka waziira kiyyaati ka arabticha kiyya waziira yes tiraakii yoo godhan jechuu tiiktookii kan kee kana liivii mobaayisni Suudii bakka ati teettu bakka ati jirtu beeka sii galee waan beeka bara yoo wallaalle bar dura yoo wallaalle yoo jaratti kennan tiiktookii makeetiin qabamta laa tiiktookiin qabamtaa jinnii miname kana dhiisinurra yaati osoo akkasi qabanii nama gorra usa fiiganii maan qabne no xiyyeeffannoon arganne bara gamma
yaa amma laal namicha akkamiin laaltee naan jette Jawaariin ija sadii ilaale nama kakiyyatti ija sadii akkamitti ilaaltee naan jette gara sadiini dhugaan sii ba'an ija takka osoo ilaalee ija sadii ilaal tokkoffaa asiyaasu wa siyaasatti siin jedhan asiyaasatu gaafa siin jedhan nama uf jala yaasuufi amma bar waan hedduu ganama galgala taa'eetuma Khadiijaan biyya sani Haliimaan biyya sani eenyuun biyya sani ganda sani ramuu maal godhaadha credit waan jedhamu jira gizee hawaasni si jala deebi'ee bakka harka sii dha'ee waan san xiqqoo nu yooma fakkeenyaaf social media ma kana irratti nama xiqqishoo ragaxaaf tolu argitee miti laaltee ragaxa sii galee namni xiqqishoo push si godhu si galee miti akkas godhe amma ni lamaffaa hawaasni Suudii kuni xiqqishoo si siyaasaan yoo nama harkaa waan jejjette namni bakka waan kanaan bakka godhatee namni illee gara isaa garagalee deeggaruutti baay'ata deeggarsallee amma fakkeenyaaf ijoollee Jimmaa kana laalee akka jiruun gabbaa'ee jawwisha warri qara Jawaariin tiisisa malee waa tokko godhuu hin danda'u jawwee leenca ati ilma Oromooti nuti siyaasarra garagaraatti wal dhabna malee maali Jimmaan jecha takka Jimmaa farsitu argeen beeku anaan kaan Jawaar Abiyyiin biyya qabate garuu dhiyooma kanarraa Jimmaan akka jirtutti mata miilan abichuu koo jawwee koo jettu jecha so kanaaf waan akkasiitu jira jecha siyaasa tokko jedhi sun inni lammaffaa mootiyyuu miskiinarraa dhaabuu sanitti waan kana gadi bahee dubbachuu sanitti sirrii jira miskiinni dhaabatee miskiinni nagaan darbaa jira karaa nagaan darbee bakka darbaa jira yoo dalagallee dhabe Eshi. sigalee miti Kabiraadha inni moo'ii sadaffaa namootu anama ayyee dubbadhu Garuu wanni akkatti balaa namatti Dubbadhu sii fidu kenne. wanni akkatti durriyyee cinqu jechuudha. Wanni akkana musiibaan akkanaa kun amma hin dhufe illee namni yaadeen jira gaafa asirra hunduu dhukkatti wal kennu san hin jiru. Hindu Sigalee. Amma- ana maka kiyyattiin beeka akka dhufu maaliin beeke jedhe ana akka kiyyattiin beeka maaliin beekte jedhe namni gaafa waan biyya kanatti ama fakkeenyaaf irra caalaa dhugaa dubbannu hattutu biyya nutu ama fakkeenyaa nama akka kiyya dalagataadha garuu ammoo yoo wanni wayii dhufu nan quuqama ati ama fakkeenyaaf ganda lattee fi yoo dubbachuullee baatte garaa kee keessa ima quuqamtaa beeki yoo dubbachuullee baatte akka fakkeenyaa sii kaasee beeki so hattuu biyya kanaattu waan kana fidaa oola malee sigara miti durallee bar namni waa lafaa ka'ee walloo barbaadaaf yookaan arsii barbaadaaf qabu hin jiru hattuun biyya kana keessa jiru gaafa ati dalagatte miskiina ganda dalagatee ganda biraa yoo tuman ammoo ijoollee ganda saniitu na hatee jedha gadi bayanii miskiina biraa qaxaqatan jecha sababa hattuun biyya kana keessa baay'ateef okay sababa hattuun bakka bakka amma taa'ee garuu- waa hatuuf sababa saniif nullee gayaa jecha achirraa ka'ee sii galee nullee warra sooshaal miidiyaa irra jiru kana gayaa mitiire nuti gabbaanee dubbanna yeroo san balaan achirraa nuti dubbannu kun as garagalee ammas maal ta'a hawaasa gurguddaa dhaqqaba hawaasa gurguddaa gaafa dhaqqabe immoo wanni kun warruma asirratti haasamuun miidhamaadha jecha hattuun lafa taa'u sun ammallee ma jira namni maqaa hattuu boossi godhe jiraa gammaa biyya kanatti hin jiru bar na hattuu takkitti jiru. boossi godhe gammaa Kiyaara nama bahii- jawwaala namarraa saamu nama bilbila namarraa saamu Amma laali amma farsoo nama kiyya bilbila amma namarraa saamu nama amma mallaqa akkana namarraa godha. saamu namni tokko haga ammaa amma boossi godhe hin jiru. jilbiifadhaatii sii galee amma jilbiifadhaatii Eh. hundi keessanuu okay kama dhugaa siin jedha wallahi sii galee namni baratee namni waa hubate yaa amma namni batalay namni akka isaa ka hogganaa kun sii galee karaa baay'ee beeka shiraaf sharri baay'ee sii galee mootummaan dhiifama namaa godhuu danda'a garuu inni dhiifama namaa hin godhu nama qabnaan nama qaba garuu yaadni kan kee Ayyee. hunduu sirrima tahee Ayyee. amma akkana godha sa'aatiin ijoollummaa sa'aatiin taphaa sa'aatiin Amma- kolfaa Ishi asii Afachuu gidduu kanatti hin wanni addaan fidhadha. kiriir naa gootu dhiifamallee wanni kiriir addaan naa gootu. No no no. Wanni an kiriir Dhiifama gaafadhaa kee addaan irratti isinii walii gala. godhu. Amma maqaa dhaggeeffadhu maqaa dhagee. Ila bar kiriir nu godhi fakkeenya bakka kana. Yaamaa gangalataa dhiifama gaafannamu maqaa miskiina dhumee kana yaamaa dhiifama gaafanna kamire. lammata ittiin deebinuu jettanii okay Ayyee. lammata ittiin deebinuu jettanii nama waan kana deebisuuf dubbatullee nama waan kana wanta furtuun hin kufaatii jette didde Maashaa Allah. eegale Ijoollee arsii waliin haasaara jedhiin gandummaa barsiise asumatti ijoollee arsii waliin jira mucaan. gurbaa shoror keessaa arsii tokko jaasaa jira furtuutii kunuutti siimne sima Eetti. amma isinii gadi baatanii sii galaa miti afarso miskiina miidhaman san
kana booda nama miskiina miidhu nama tawakkalata nama karaa deemu qabee dararu hunda isaa ofii keessanii adamsitanii akka shorxatti kennitan bakka inni jiru akka xoqqomtan lakkoofsa bilbila sa'aatii san inni of harkaa qabu akka himtan waan kana hunda isaa dhaamtanii walii dhaamsifattanii sii galaa miti kama dhugaa dhiifama onni irraa madde ummata gaafattan malee Jawaar immaa waa isaa arrabsitanii isinitti garagaleen ummata wal arrabsuu keessa miskiin wal miidhutu iyyuu boqonnaa isa kute namni itti ergee jennaan sii galee sababa saniitiif garagale sii galee wallahi dubbiin jajjaban deemaa jira dubbiin bada sii galte dirqama namni Jawaar akka Jawaar addunyaatti dhageettii qabu kun gaafa si hottare mootummalleen imeejii isaa balleessa suuraa isaa balleessa waan taateef mootummaan dirqama si hordofa sii galee ka Itoophiyaa bichaa miti ka Suudiillee si hordofa sii galee maaliifi imeejii biyya balleessa yaani mul'ata biyyaa argaa dhageetti biyyaatti badee biyya seerri jiru sila biyya san namni akkamitti akka tolda ramanaanoo jedhan gaafa lafaa ol kaate immoo akka reefati jette san isin dalagattan illee arrabsitan illee nyaattan illee dhuyidan illee chiikota illee ijaazaa buufattan quuftan garuu immoo miskiina akka baharri irraa jiidhuun dhufee huduuda xiyyitii meeqa jala darbee seenetu balaa kana jala dhabama tayaa jira ishee galte soo kana waan taateef jennaan waan kana amma gara itti furtan dhaqaatii isuma wajjiin mari'adhaa waan tahuu qabu ka onni irraa madde eegale kara dhiifama kara araara kara ummata araarsuu kara miskiina karaa deemu karaa itti agarsiisu duraan bar amma namni laal mucaa tokko irra hoolota eegaa yaa rabbi Jawaar Muhammadii umrii dheeressii jedhe maaliifii jennaanii duraan Oromoo ofirraa eegaa halkan irrafuu kare'een baadiyaa kana waadii keessa jirtu angaara gubbaa taa'a Oromoo dheefeedhe amma garuu kinu erga edaatii nagayaan bulee namni martuu Jawaar shorxatti nuyi maataa jedhaa jedhe sii galee soo wanti kun dhugumatti rakkoo ture dhugumatti ummata dararee dhugumatti wanti kun rakkoo ture jechuudha sii galte amma Okay, thank you. Daddaftanii sii galee usmeen eessa bade koy akkuma jedhe hududatti bade obboleesso usmeen yoo barbaade udduun abbaa barbaade irra taa'ee qabu yaadu kaasoo dhiisi dhageeffadhamma agarratti agaruma saahiba kee arrabsu dhaabbatta laki abbaa barbaade irra taa'ee qabu yaadu kaasuu jedhe arrabsu osoo hin taane laal amma suudi ture lala ila amma nuti mutamma laali wayya suudi ture andiifama wajjin dhugaan tante agamma lafuma jala deemaa jirti namni kana sihii kana shokororeessaa yookaan nama hamaa yookaan nama badaa wayitti silaala ka dhugaa kee hin beekne rakkinna kana gaafa awwala ka'u siifi rabbii ummata gideessa waan san keessa jiru hin beeytani ati ammallee kabajama saniin isii sanitti achi bobbaasii warroonni amma gaafa san waan kanarraa eegalanii